Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan holmaa sharafaa karaa ethio blak marketii akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa hundayyuu qabaddeen dhufaa jechuudha. Akkuma beekamu ethio blak marketiin biyyoota 20 jechuudha guyyaa hundayyuu. Karaa baankiitiin immoo guyyaa galee fakkeenyaa fi baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabaddee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii Gajaariin baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabaddee dhufee jechuudha. Biyyootuma kaleessati jechuudha. Haa ta'uyyuu malee maallaqni isaanii garaagara akkuma jedhe kan baankii Hawaash baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankonni garaagara akkuma maqaan isaanii garaagara ta'e sharafannaa yookaan jijjiirrannaa isaanii garaagaraa jechuudha. Kanaaf baankota akka Gajaariin qabaddee dhufa ethio blak marketii garuu tokkichuma waan ta'eef biyyootuma 20 qabaddee dhufa jechuudha guyyaa hundayyuu jechaadha. Egaa warroon mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskraayibii laayikii koomentii irree barreessa biyya kam akkan dabalee qabadhee dhufu barreessaa isiniin jedha. Akkasuma warroon mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii illee koomentii irree barreessa sheer irree godhaa isiniin jedha. Isin tole sheer irree godhaa isiniin jedha. Kanarratti fakkeenyaaf gaafii Keeniyaa kan Ugaandaa minaamin nama asirratti birri Itoophiyaatu caala jechuudha. Kanaaf salphumatti birrii biyyoota sana qabaddee dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa keessa birrii Saawuz Afrikaa naannoo birrii 3 natti fakkaata birrii Itoophiyaatti garuu hin caala birrii Saawuz Afrikaatu caala jechuudha birrii Itoophiyaa. Kana yoo ta'e malee fakkeenyaaf Ugaandaa, Tanzaaniyaa minaamin isaan kuni xiqqoodha birrii keenyatu caala jechuudha. Birrii biyya keenyatu caala jechuudha. Afrikaa keessa kanneen akka Ijipti illee qabaddee dhufee nan dhufaa jechuudha yeroo hundayyuu. Kana yoo ta'e malee isaan kun baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti kan biyyoota Awurooppaa garaagaraa kan biyyoota Hardii Eeshiyaa garaagaraa yoo ta'e malee kan Afrikaa birrii biyya keenya ammammoo waliin caalan jechuudha. Kanaaf kan Afrikaa baay'ina qabaddee dhufu akkuma jedhe birrii Ijiptii bichaan qabaddee dhufaa jechuudha. Afrikaa keessa birrii Ijiptii qofaan jechaadha. Egaa akkuma beekamu karaa ethio blak marketiin guyyaa har'aa qannaseetu jira jechuudha. Salphumatti kan dabalee birrii Kanaadaa qofaa jechuudha. Birriin Kanaadaa guyyaa har'aa dabalee jira. Kanarraa kan hafe biyyoon hundumtuu qannasaniitu jiru karaa ethio blak marketiin jechaadha. Guyyaa har'aa salphumatti egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yewaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, Isuus biraangii, koronaa fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha karaa ethio blak marketiin. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii Hawaashiin guyyaa irraa biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii, yuuroodha jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechuudha karaa baankii Hawaashiin jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a guyyaa irraa akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha guyyaa irraa karaa ethio blak marketii yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 14 jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Hawaashiin jechaadha birrii 100 birrii 60 fi saantiba 05. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa ethio blak marketii yookaan gabaa gurraachan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 27 jechuudha. Kanaadaa doolaariin dabaleetu jira jechaadha guyyaa irraa karaa ethio blak marketiin jechaadha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak marketiin birrii 100 fi birrii 28 fi saantiba 99. Hoomarri haalli karaa ethio blak marketiin birrii 400 fi birrii 73 saantiba 96. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin karaa ethio blak marketiin birrii 49 fi saantiba 59 jechaadha. Guyyaa kalecha immoo birrii 49 fi saantiba 64 ture birriin Duubaay tokko jechuudha. Guyyaa irraa qannaseetu jira jechaadha. Akkasuma immoo birrii Duubaay tokko jechuudha karaa baankii Hawaashiin birrii 44 fi saantiba 59 jechaadha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa ethio blak marketiin birrii 48 fi saantiba 51 jechaadha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii Hawaashiin birrii 43 fi saantiba 58. Kan itti aanu Baareen dinaarri karaa ethio blak marketiin birrii 400 fi birrii 83 fi saantiba 17. Kuweet dinaarri karaa ethio blak marketiin birrii 500 fi birrii 90 fi saantiba 04 jechaadha. Birriin Kuweet guyyaa irraa guyyaa kalecha immoo birrii 500 fi birrii 90 fi saantiba 75 ture jechuudha. Salphumatti naannoo saantiba 70 qannasee jechuudha. Birriin Kuweet tokko guyyaa irraa karaa ethio blak marketiin jechaadha. Akkuma jedhe birrii biyya Kanaadaa yookaan Kanaadaa doolaarii qofatu dabalee jechaadha guyyaa irraa.
Kan itti aanu Joordaan dinaarri karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 256 fi saantiba 90. Chaayinaa Yowaaniin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 27 fi saantiba 01. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 46 fi saantiba 48 jechaadha. Paawundiin tokko akkasuma immoo paawundiin tokko jechaadha. Karaa baankii Awaashiin birrii 200 fi birrii 12 fi saantiba 84. Yuuroon karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 73 jechaadha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Akkasuma immoo yuuroon jechaadha karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 86 saantiba 94. Isuwis biraankiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Birrii 200 fi birrii 23 saantiba 90. Kan itti aanu koronaadha. Koronaan karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 19 fi saantiba 12. Turkii liireen karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 80. Israa'el sheekeliin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 61 fi saantiba 63. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha yookaan birrii Ijipti tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 63. Yeemerri haalli karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 76. Hindi ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 1 fi saantiba 90. Kan itti aanu Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Awaashiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Birriin biyya Beerut yookaan Libneen immoo paawundii jedhama jechuudha. Isin immoo birrii biyya sanii miti jechuudha. Fudhata warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtanii doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin hedduutu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jeetanan jedhanii maqaa isaanii hin dhahin doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Isin salphumatti durarra keessa jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saaphattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo bilaak maarkeetti yoo ergattan guyyaa irraa Ameerikaan doolarii tokko birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 14 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saaphattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Karaa baankii Awaashiin immoo yoo ergattan baankota keessaa akkuma dura dubbadhee birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 05 jechuudha. Karaa baankii Awaashii yoo ergattanii jechuudha. Salphumatti kanaan herreeggattu yookaan saaphattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma dura dubbadhee warroonni Joordaan jirtan dinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Asirratti birriin Joordaan yookaan dinaarri Joordaan Ameerikaa doolaarii hin caala jechuudha. Birriin biyya Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Asirratti warroonni biyyoonni kun lamaan jechuudha. Joordaanis ta'e Beerutis ta'e akkuma dubbadde Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.